rakkoo mudateen lubbuun namoota dhibbootaan lakkaa'amanii wayita dabartuu qabeenya hedduun barbadaa'uu fi namoonni hedduun buqqa'uunis ibsamee jira. Rakkoo aanaalee naannoo Amaaraatiin waldaangeessan keessatti mudataa jiruuf qaamni mootummaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa fi waraanni bilisummaa Oromoo sababaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin humna milishaa Amaaraa daangaa ce'ee uummata irratti lola banee fi waraana mootummaa garasitti bobbaafameen wal haadhaa jiraachuu malee haleellaan namoota nagaa irratti raawwatame kan hin jirre ta'uu ibsame. Ijootni itti aanuun tumsi waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisaa Tigraay jidduutti taasifame wayitaawaa fi kan deeggaramuu qabudha jechuun addi bilisummaa Gaambeellaa beeksise. Tumsi kun yeroo isaa kan eeggatee fi Itoophiyaa faffaca'insa irraa baraaruu danda'udha kan jedhe addichi gaagama siyaasaa fi namooma sirna bilxiginaa hordofsiisee dhaabsisuuf tumsi waraanaa dhaabbilee lamaan taasisan baay'ee murteessaadha jedhee jira. Ijoo keenya gama birootiin sirni mootummaa bilxiginaa imbaasiiwwan isaa walakkaa caalan cufuuf dirqamee jira. Waraana kaaba biyyattii keessatti babal'atee itti fufe hordofuun Itoophiyaan imbaasiiwwan isii 31 cufuu gaazexaan Addis Farchar gabaasee jira. Tarkaanfiin kunis kufaatii siyaasaa, diinagdee fi dippiloomaasii guddaa waan ta'eef kufaatii sirnichaa ariifachiisuu danda'a jedhamaati jira. Cufamuu imbaasiiwwan kanaatiif hanqina doolaaraa fi kufaatiin dippiloomaasii sirna mootummaa bilxiginaa sababoota gurguddaadha kan jedhu gabaanni Addis Farchar dhimmicha irratti yaada muummee Abiy Ahmad dabre paarlaamaaf kennan yaadachiisee jira. Imbaasiiwwanii fi qonsilaawwan cufaman kanneen torbee dabre irraa eegaluun xalayaan isaan dhaqqabee jira. Bobbaa yookaan opereeshinii haarawaa humnoonni bilxiginaa humnoota Tigraay irratti bananiin humnoonni bilxiginaa khasaaraa jabaa keessummeessaa jira. Waraana kutaalee kibba Tigraay kaaba Amaaraatti ture keessatti loltoota Riippaabilikaan Gaardii, loltoota lafoo fi kutaalee waraanaa maakanaayidii hedduu mancaasuu kun immoo boojuu maddeen waraanaa himaa jira. Gama humna bilxiginaatiin injifannoon hanga yoonaa galmaa'ee hin dhaga'amne. Waajjirri daldalaa United States ibsa roobii baaseen bakka buutuun waajjirichaa Ambaasaadder Catherine Tai gorsaa olaanaa dhimmoota imaammataa muummee ministeera Abiy Ahmad kan ta'an akkasumallee dhimma daldalaa irratti mootummaa bakka bu'uun kan mari'atan Maammoo Ameeratu waliin mari'atanii jiru. Mootummaan Ameerikaa carraa daldalaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduuf kennite Itoophiyaa sababa mirga namoomaa naannoo Tigraayitti dhabuu